Attam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii hordoftoota koo har'a yeroo gabaabaadhaan fi dhufe mee yoo dandeessanii hiriyoota keessanii namoota bebbeettanitti hiraati haala amma biyya keenya keessa jiru haala walxaxaa walsakaala waljoonjessaa biyya keessa jiru kana wajjin ilaallaa jedhee tayyaadha. Yoo dandeessanii mee namoota bebbeettanitti hiraati haala amma keessa jirru kana ilaallaa wajjiniin. Kanaaf adaraa sheer godhaatii hin ilaallaa jechuudha wajjiniin. Biyya keenya keessa haalli amma jiru haala baay'ee sodaachisaa ulfaataadha. Haala walxaxaadha. Haala ummati keenya adda baafachuu qabudha. Akkuma beektanii yeroo yerootti gadi ba'eetanii nigaa wanta nu barbaachisu maaltu nu barbaachisaa akkamittiin adda baafannaa maal gochuutu nurra jira isa jedhu kana xiinxala tokkoon dabarsa. Xiinxalli daddabarsu kuni haala yeroo irraa ka'eeti, haala qabatamaa irraa ka'eeti. Har'a maaltu deemaa jira biyya sana keessatti? Hamma hin danda'e, hamma humna kootii haala amma jiru kana irratti ibsuun barbaada. Uummanni keenya kanaan akka hin gowwoomfamne, kanaan akka sammuun isaanii naannofne, kanaan akka hin haburjaajoofne. Haburjaaji guddaatti adeemaa jirra, rakkina guddaatti adeemaa jirra, osoo hin beekin galaana guddaatti adeemaa jirra. Kanaaf maaltu nurraa eegama? Maal beekuun nurra jira? Diinni maal jedha? Firri maal jedha? Ilaa diinni maal jechaa jira? Firri Oromoo immoo maal jechaa jira? Maal jechaa jiru jarri kun lamaan? Kana akkamittiin xiinxallee lafa keenyee bannee ilaallee waan nu baasu fudhachuu dandeenya? Maaliifi yeroo har'aa kana biyyattii dhumti sun iyyuu haala danqaa keessa haala gara jireenya jiraachuu walii wajjin jiraachuurraa gara diigamuutti haala gama bilisummaatti gama nagaatti ce'urraa gara diigamuutti gara diigamtee biyya mataa isheetii ijaarrachuutti adeemti. Maaliifi haqa nu fuuldura jiru hin fudhannu taanaan wanta deemaa jiru hin ilaallu taanaan wanta dukkana achi as dhufaa jiru kana hin ilaallu taanaan numaafiyyuu rakkinatu nutti uumama. Numtu akka nama dhuunfaatti ta'ee akka communitytii ta'ee akka nama dhuunfaatti ta'ee tarkaanfii nuyi fudhannu jechi nuyi jennu ergaa nuyi saba keenyaaf dabarsinu murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Kanaaf anini har'a maaltu deemaa jira biyya sana keessatti? Haalli amma deemaa jiru kuni haala baay'ee danqaadha. Maayin mootummaan Abiy completely raafamaa jira. Mootummaan Abiy raafamaa jira. Maal jechaa jira? Amma kan inni barbaadu mootummaa kana ooshanii mootummaa isaa September dhufu kanatti completely dhumata mootummaan kun. Kana beektu laata? Injiru mootummaan injiru. Maskaram isa jedhan September isa dhufu keessa isaa kaasee mootummaan kan jedhamu biyya sana keessa hin jiru. Amma gaa fiigichi kuni waaniin kun kan inni barbaachiseefi mootummaan suni attamitti itti fufuu danda'a? Yoo itti fufuu baate immoo attamittiinitu waanuma kakkabeebsaa tokko goona kan jedhu namoonni hambi tokko jiru. Namoonni tokko immoo qudoon tokko immoo akkuma jirutti mootummaa kanaaf jilbeenfatee mootummaan kuni gara barbaadetti nu waaceessisu nu dhimma hin qabnu dantaa keenya argannee jennaan keessaa taayitaa argannee jennaan dhimma keenya miti kan jedhantu jiru. Kan immoo mootummaa kana diignee biyya walabuume tokko ijaarrannee ollaa gaarii wajjin jiraanne jedhantu jiru. Baay'ee haala wal makaatu jira. Isa kana xiqqoo ishee gargarsa saaquu barbaada. Maaliifi hamma hin danda'u yoon isinii ibsee isa booddee isinis itti guuttataa deemtu. Maaliifi haasaa koo kana verify gochaa deemtu.
Dhugumaa wanti inni jedhu, dhugumaa wanti Daani'el jechaa jiru kun maal jechaa jira isa jedhu kana ofumi keessaaniis verify godhachaa dhaxxanii walitti wal bukkee qabdanii haasa'amu kanaa fi isan jechaa jiru kana wal bukkee qabdanii ilaalaa deemuu dandeessuun jedha. Kanaafi har'a kan hin dhufeefi ejjennoo warri federalist kan jedhaman federalist warri jedhamuun warra federalizimitti amanna jedhu wal ga'aniitu murtee dabarsanii kan jedhudha. Murteen kuni mootummaa kanaafi waggaa tokko kennu. Maaliifi waa'ee amma balaa dhukkuba amma dhufe kanaan COVID-19 isa jedhuuni waggaa tokko dabarsuu isa jedhudha. Mootummaa isa dhumatu kana waggaa tokko extensionii kennuu fi waggaa tokko dabarsuu filannoo isa jedhanii ofuma jechaa turan kana waggaa tokko dabarsuu. Wanta ani si yaadachiisuu barbaadu ani duraa kaasee consistently wanti jechaa ture filannoon hin jiraatu jedheedha. Namni baay'een jedhaniiru ana duwwaa miti. Garuu dubbiin isaa dhugaa ta'aa dhufe. Filannoon addunyaa sana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti filannoon kana booddee hin dhufu. Kana ammas keessa deebi'anii isinitti himaa ammas bara. Itoophiyaan suni humna warra nafxanyaatiin humna ijoollee Minilikiin qabameera. Kana booddee filannootti deemna waan jedhamu waan gowwummaa joonjee akkasii mataa keessaa baasaati ta'ana dhaggeeffadha. Egaa amma interview Girmaan Guutamaa kan jedhamu gruppii federalist gruppii warra jedhan kanaa fi qudoo federalist jedhan kanaa dhiyeessirraan isinii ka'a. Ilaa jiran dhaggeeffadha. Warra federalistii kana kan bakka bu'anii dhufanii bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo kan Sumaaleetii fi kan Aagaawootu dhufe. Adda bilisummaa Oromoo keessaa qajeelaadha warra kan biraa maqaa isaanii iyyuu yaadadhu. Jara kanatu dhufe. Jarri kun dhufanii waggaa tokko laannee fi jedhanii raashinaalaayizii godhu. Waggaa tokko maaliif kennameef isa jedhu kanatu maal jechuudha itti substantiate gochuu mikinaati kun sababiin kana goonee fi kanaafi isa jedhu itti tuuluu barbaadu. Sababa godhanii fi nama amansiisuudhaaf yaalu. Isa ilaallaga. Isa ilaaluun barbaada. Girmaan Guutamaa immoo Naravi TV tokko fudhatee dhufe. Maal jedha Girmaa Guutamaa? Wal'aansoon kuni mootummaan har'a jiru kuni maal isinii fidee jedhee jalqaba. Isaanii kana nuu fidee biyyatti nu gashee maaloo nuu godhee kana nuu godhee eega jedhanii booddee maal jedhaa taa'eetu saayinsii keessa jedha. Dhaggeeffadhaa saayinsiidhaan sistemiin tokko contradictioniidhaan jiraataa faallaa wal faallessuu jechuudha. Contradiction jechuun qirree taasee intiniidha jechuudha. Qirraane isa jedhan Amaariyaadhaani wal faallessuudha jechuudha. Wal faallessuu sana keessaatu wanti tokko biqila. Contradiction jechuudha. Seera uumamaati kun contradiction jechuudha. Amma maal jechuu barbaade Girmaanii? Ila mee dhaggeeffadhaa. Maal jechuu barbaade? Contradictionii kanaanii jedhe. Geeddaramni dhufe suni jedha. Ihadda keessatti contradictionii ka'een dhufe. Kana booddeedhatu abiifaa fudhatanii jedheetu kana establishii gochuu yaala. Maaliifi saayinsiidha jedha. Saayinsiidha kuni. Kanaafi saayinsii waan ta'eefi achirraa dhufee paartiin immoo sistemiidha jedha. Ana kana akka ni fuudhes hin beeku. Garuu kanaa jechuu barbaada. Maal jechuudha kun? Kana jechuuni qeerroon keessan jiru jechuudha. Anaafi contradictioniin kan ture mootummaa garboonfataa EPRDF fi uummata garboome gidduutti wal'aansoo godhametu dhiigi hammi kun dhangala'ee dhufe obbo Girma. Contradictionii within keessaa ka'e isaan keessaa kan ka'e osoo hin taane wal'aansoo uummata cunqurfamee dhiiga dhangalaafamee dhufeedha. Kana establish re-establish gochuun nurra jira. Dhibba keessa deebinee itti himuun nurra jira ijoollee kanatti.
Kuni narratiiviin kuni distractiiviidha nama gowwoomsuudhaaf waan deemuufi hamma dandeenye dura dhaabbachuu qabna waan akkasii kana ilmaan Oromoo. Tokko. Lammata itti fufee gaafata. Itti fufee gaafata pointii 4 dhiyeesse mootummaanii ijennaan. No. Pointiin arfan kuni rakkina nutti uumaa jedhe. Rakkina kanaa jedhe. Egaa maal jechuudha? Danqaa irqaara keessa inni kana keessaa ba'uudhaaf mootummaan sun sana keessaa ba'uudhaaf jedhe. Opshiniidha qabannee dhufnee furmaata qabannee dhufnee jedha. Furmaanni nuyi qabannee dhufnee jedha. Ilaa dhaggeeffadha. Furmaanni nuyi qabannee dhufnee jedha. Mootummaan kunii jedha. Paarlaamaan isaa kufuunsaa beekamaadha. Maaliif jettan? Paarlaamaan maaliif kufaa? Paarlaamaan kun kan kufuu fi Septemberii darbee naanii legitimity waaniin kuni paarlaamaan kuni legitimacy hin qabu. Kufuutu irra jira. Beekamaadha inni. Paarlaamaan kun hin kufaa jedha. Garuu jedha akkasumatti yoo dhiifnee jedha. Tokko jedha. Covidin kuni yeroo inni itti dhumatu hin beennuu jedha. Tokko. Kanaaf dabarsinee jedha. Lammataa jedha. Egaa inni agaa'u immoo sababa sattaanu immoo hima. Inni agaa'u maal jedha? Biyya keenya keessatti jedhe rakkina gugurdaatu deemaa jira jedhe. Amma warri qimaanta akkasittiin dhumanii seerri eegamaan jiru biyya kana keessaa jedhe. Rakkinni kun itti fufuu danda'a jedhe. Amma jedhe Shaashamanneetti jedhe nama gadi galagashanii fannisanii jedhe. Inni agaa'u hamma danda'ullee waa'ee isaa himateera. Inni Oromoo bakka bu'u garuu waa'ee Wallaggaa keessaa dhumaa jiru, waa'ee Gujii keessaa dhumaa jiru, waa'ee balaa mootummaan kun saba keenya duguugaa jiru wordii tokko hin dubbanne. Dhumarratti waa jechuuf hin dhufagaa. Amma maal jedhu egaa solutionii jedhe. Solutioniin kuni executive bodyinii mootummaa amma keessa jirru kun. Mootummaani Abiyyi kuni executive bodyinii itti fufuu qabaayedha. Paarlaamaaniin kufaa institutionii baay'eenii waan filannoo keessaa kan dhufan waan ta'anii fi isaan itti fufuu hin danda'anii. Kanaaf executive bodyinii itti fufuu irra executive jechuun siraas fasaamee jechuun maal jechuudha ijoollee? Ministerial office jechuudha. Ministerial office irratti immoo kan taa'u prime ministeriidha jechuudha. Abiyyitu itti fufaa jechuudha. Ministeerotaa fi Abiyyiidha executivein isaan egaa. Dhaggeeffadha. Ministeeraa fi warra ministeerotaatii fi warra Abiyyitu itti fufaa jechuudha. Kana akkasiin dhaggeeffattan hin barbaada. Isa booddee jedhe institutionii tokko maqaa kaasee obbo Qajeelaan maal jedhaa institutionii tokko kan barbaachisoo ta'anii jedhe. Tokkoffaa foreign officeini barbaachisaadha jedhe inni itti fufuutu irra jiraa jedhe. Kan biraan immoo judiciary'n itti fufuutu irra jiraa jedhe. Kana booddee immoo election board'n itti fufuutu irra jiraa jedhe. Well, okay, itti fufanne. Garuu wanti beekamuun irra jiru amma kan itti fufaa jiru executive committee sanatti itti fufaa jira. Abiyyitu itti fufaa jira. Single handed itti fufaa jira Abiyyi. Abiyyii fi waggaa tokko kennaniiru. Har'a ana akka Daani'elitti Abiyyi moo'eera filannoo sana. Dhumateera cabcabaa godhaa hin dhumate. Kana booddee filannoo waan jedhan ijaan hin agartanii mootummaa geeddaramuu waan jedhamu ija keessanii hin agartanii kuni waan dhumatee waan cufamee taa'eedha. Isaan kanammoo indoorsii godhaniiru fixaniiruuf itti walii galaniiru. Amma akka isaan itti katabanii fidan yoo ilaaltanii waan Abiyyi katabee itti kenneedha malee spokesmaanii Abiyyi malee jarri kuni taasa kan mataa isaaniiyyuu akka hin taane beeksisaadha. Kan biraani maaliif barbaachisee jedhanii hennaani afaan Amaarinyaatiin maal jedhan? Amma jedhan waggaa kana keessatti mootummaan qabnu yoo ta'e yoo akkuma wal lollu kanatti itti fufne yoo uccii waraaraan yoo dhufe attam taanaa jedhan. Inni gaaffii guddaadha. Maayini uccii waraaraa jechuun waan qophaa'ee jira fake woorii tokko uumuu barbaadu kana mataa isiniif hin dhiisa. Kan biraan immoo biyyi kun maxxafoo gassitaa warri alaa kun warri westii kuni nu jalaa jibbuu mootummaa keenya kana gurraacha dibuudha. Mootummaan kun diktaatariidha jechuudha.
humnaan itti fufe jechuudha. Mootummaan kanaa dabarsinee kennuun irra hin jiru jedha. Maxifoo gazeexaa kennuuf hin nurra hin jiru jedha. Maal jechuudha maxifoo gazeexaan qabu warra yeroo dachaasee uummata Oromoo akkasitti karaa irratti ajjeesaa jiru. Yeroo dhaaba keessaa guuranii qalaa jiran. Yeroo dubartii uummata Wallaggaa, uummata Gujii, uummata Booranaa, uummata Shawaa Kaabaa akkasittiin gudeedaa ajjeesaa jiran. Inni xuriin kana caale jira. Yaa isiniif hin jiru ta'a. Garuu nuuf jira. Warra faamilii keessatti dhabeef. Warra lola kana keessatti faamilii koo keessaa nama 3 du'e. Isinii galaa. Warra akka keenyaatii fi mootummaan kun fuulli isaa xuriidha. Fuulli isaa cilaattiidha. Uummata keenya lafarraa duguugaa jira. Yaa Obbo Qajeela. Isaan tokko sadaffaa maal jedhe? Legitimacy kennuufi barbaachisaa. Higgaawwi shifaan jechuudha. Higgaawwi shifaanii kennuufi nurra jira mootummaa kanaaf jedhe. Baay'ee gadda mootummaa kanaaf. Kana mee ilaala. Isa booddee maaltu dhufa gaa? Amma kanaa jedha. Egaa amma maal wayyaree jedha. Wanti wayyuu jedha. Wanti wayyuu homaa gatiin qabu. Mootummaa kana itti fufsiifnee jedha. Mootummaan ni jedhu mootummaa jechuun executive body jechuudha. Executive body jechuun egaa sila isinitti meera. Warra ministeeraatii fi warra naannaa Dr. Abiy jechuudha. Isaan itti fufuudha jechuudha. Isaan itti fufuu jechuudha. Kan duukaa jiraatu immoo har'a Obbo Daawudii tokkotti dabalaniiru. Law enforcement jedhaniiru. Raayyaa ittisa biyyaa federal intini warra security warra nama cafaqaa jirtu foreign office nafxanyaadhaan guutte judiciary kana warra isaan ofii filatanii achi kaa'atanii isaan kanaan itti fufaa jechuudha. Kana caala maal barbaada Abiy? Waggaa tokko jechuun egaa waggaa kana keessatti maal gochuudhaaf taa'u? Dhugumatu COVID-19 yeroo badu dhufanii itti deebi'u soba dubbiiti. Ummati Oromoo kana ilaalu jala bu'uu ilaalu duukaa bu'uutu irra jira. Jarri kun wanta isaan jechaa jiran. Hamma gaa diraamaatu kan biraatu dhufe. Diraamaa kan biraa dhufe. Diraama nama gammachiisu dhufe kanatti taane. Diraamaan dhufe maal jedhanii? Diraamaan dhufe mootummaatu maglacaa baasa. Maal jedhaa? Nama nu gargaaru arganneerraa warri poolitikaadhaan walitti dhufaniitu waggaa tokko haa darbu jedhanii jedhan. Fake news. Eenyu fa'i? ODF dha, maaloodha maqaa tuulanii warri kuni kunootti nu deeggaraniiru waggaa tokko akka isteendii goonu jedhanii mootummaa dhumti baasa. Jedhee uummanni gara sana ilaala. Yeroo inni gara sana ilaalu immoo har'a ganama warri kun immoo gadi yaa'anii dhufanii obbo Leencoo ani nageenya kanaa ODF waan jedhamu iyyuu hin jiru jedhe. At least honesty. Obbo Galaasaan lakkii nuyi kana zeenaarraa dhageenya gurra keenyaan hin dhageenye. Obbo Daawudiin immoo dhufanii maal egaa Obbo Daawudii maaltu deemaa jira isinis walii galtanii lakki walii galuu min hiyedhe. Walii galuu osoo hin ta'in waggaa tokko extendii goonee fi executive branchiin itti fufu jennee isa iyyuu immoo kan isaanii wajjin hojjetu control baalaansiin akka jiraatuuf jenneeti. Baalaansiin kuni law enforcementiin jiraachuutu irra judiciary'n jiraachuutu irra warri seeraa jechuudha. Election boardiin jiraachuutu irra political partiin garaagaraa keessatti qooda fudhachuutu irra jira. Nuyi kanan jenne malee kanan jenne jedha. Amma gaa uummati immoo gara sana laala. Takka as ilaala, takka achi ilaala, takka as ilaala. Utuma joonja'uu mukaa jirmatti bu'uu akka hina dooda uummatichi. Hypnotized ta'a. Zaambiitti geeddarama uummatichi. Uummaticha zaambiitti geeddaranii ilmaan nafxanyaa warra kiiloo 4 galte. Ilmaan Habashaa, ilmaan nafxanyaa fuudhanii akka isheen waggaa 100 nu bittuu fi nu qopheessaa jiru jarri kun. Akka isheen waggaa 100 nu bittuuf nu qopheessaa jiru. Ilaala ilmaan Oromoo. Har'a karaa qaxxaamuraarra jira. Uummati Oromoo mala isaa barbaaddachuutu irra jira. Malli isaa kan inni barbaaddachuun irra jiru maalittan deema eessatti ce'aan jira gara kamiin dhaqa isa jedhu ofii isaatiin hamma danda'e ijoollee isaa wajjin nama amanu wajjin keessumatti waboodhaa wajjin gattaa'e jiran dhumne amaarri nu qabatte
maaltu nu baasa jedhanii falachuun har'a yeroonsa har'a utuu si jalan darbin waboo quunnami waboo gargaari waboo wajjin dhaabadhu waboo jila yaadi kan si baasu kana duwwaadha jarri kuni eessaa singaan amma mee ilaala amma fake news nigaa torban kana akka jirutti raabaa doorii irratti maaloo irratti gadiyaati gaa dabballeen kuni group lamaati laki isaan kun nama gaarii kuni mo group evoluti ara wara kana takkas fiiga takkachi fiiga fake news gadi fabricate godhani gadhiisu ummata kana completely confuse godhani utuu ummatin dammaqini ilmaan nabashaa akkashii mataa keenya irratti nu fincooftuuf ijoollee minilik fuudhanii nurra kaa'anii nu bal'eessuudhaaf deemaa jiru ilmaan jarri kun. Kanaaf ani kan natti fakkaatu ilmaanni Oromoo sabi Oromoo wal ga'ee wanna kana ammaa kaasee irratti haasa'u qaba. Wanti kuni jarri kuni mootummaan isaanii dhumate gaa. Amma gaa bartan electionin gaggeeffameera jamaa. hin gowwumina kana boodde please gowwummaa kana dhiisa electionin gaggeeffameera Abiyyi Ahmad filameera waggaa 10 si bituuf ta'a kana boodde waa'ee electionin namni lafaa kaasu hin jiru hin danda'amu hin jiru electionin jiraachuus hin danda'u maaltu dhufa executive branch kuni amma akka exactly Daawit Walda Gorgis jedhettitu gattaani groupii tokko bixilanii constitution sana rewrite gochuutti ka'u amma kaasanii kanatti ka'u isa boodde maal godhu posti ministerial posti kana warra naannaa sana politikaadha jedhee harka walitti rukutaa jiru kanaafi akka intini akka peesaadha ciranii taayitaa tiru ummati Oromoo immoo isaanii namni keenya nu shuumame jedha dararri ummata Oromoo rakkinni ummata Oromoo itti fufuudhaaf deema yaalamaan Oromoo dhaabataa hin jiru haadhumaan dhaabataa hin jiru hinumatti fufa kanatu itti fufuudhaaf deema kanaaf har'aa kaafne kana ilaaluu qabna amma waan tokkoon dhagaa simeetu maano siyeetu lolakka uuf jedha wal fixuuf jenna qawwee baay'ee jira maaloo jira jedha akka Itoophiyaa dhagaa abbaa inni akka nuni shaabiyaa wajjin taa'ee ijoollee keenya lafarraa gorra'ee hin fidneettu akka waan Oromoof yaadeetu har'a biyyi suni akka jedhee haasaa agarte ilmaan Oromoo hattu akkasiitu baay'ate warra akkasii baay'ate amma inni nama shaabiyaa wajjin nu fixetu har'a taa'ee waa'ee lolaa nutti odeessaa jira ilmaan Oromoo yaa ilmaan Oromoo warra akkasiitiif gowwoomuu nurra jiru hidhannoo keenya of jabeessu hidhannoo keenyatti jabaachuu waboo bukkee dhaabachuu walii dhachiisu warra garaagaraa warra sabaaf sablammii garaagaraati wajjin kontaaktii gochuu dabnee jabaachuu isaanii wajjin kan nu barbaachisu kana duwwaadha waa'ee lolaa odeessa lolli kuni har'a maayin kan isaan dide Tigraay ilaa dhaggeeffadha mark my word amma kan isaan itti adeemaa jiranii Isaayyaas Afawarqiin inni shatalii gochaa jiru gidduu kan amma ofiisaatii dhufe isa booddee moo eenyu dhufe defense ministeri isaa erge maaliif kana gochaa jira Isaayyaas Afawarqii tokkoffaa waboo balleessuuf lammata Tigraay rukutuuf kana pilaaniin isaanii amma gaa yeroo duraay Tigreen kaatee Isaayyaasiin rukunnattee uummata Oromoo goottee ilmaan Oromoo lafarraa duguugdee fitte ilmaan Oromoo isa madaan sunituun qorin amma immoo maal godhu Tigraay lolla jedhanii warra acabcaabota isaan jala jiru kana fuudhanii ilmaan Oromoo gowwomsanii Tigreetti duulchisuudhaaf Eertiraadhaa wajjin kanaan dura Tigree wajjin ta'e Isaayyaas Afawarqii nu rukute har'a immoo Amaaraa wajjin ta'e waboo ilmaan keenya lagatti rukute Tigrees rukutuudhaaf deema kana ayyamuun nurran jiru namicha diina Oromoo kana ofirraa ari'uu qabna hamma dandeenyetti namoota isaa wajjin kontaaktii qaban hunduma isaanii beennee saaxiluu danda'u nurra jira ilmaanni Oromoo Isaayyaas Afawarqiin akka hoolaa qalamuun irra jiru kana booddee Isaayyaas Afawarqii biyya keenya balleessuuf Oromoo qaluuf Oromiyaa diiguuf madeessuudhaaf deemaa jira kana beekuutu nurra jira ilaa yaa ilmaan Oromoo si'a baay'ee waan keessa deddeebisee isinitti himu jira si'a baay'ee waa'ee nagaadhaan wal'aansoo gochuu soba dubbiiti nagaa wal'aansoo gochuu waan jedhamu biyya third world keessa hin jiru soba
keessumatti nagaa wal'aansoo gochuu Afrikaa, Laatiin Ameerikaadhaa fi Eeshiyaa keessa hin jiru soba. Gaandiin maal jedha? Mee gaandii dhaggeeffadhaa. Gaandiin dhuma ilaalaa kan biraa waan gaandiin jedhu. Gaandiin maal jedha? Voluntary suffering jedha. Voluntary suffering jechuun maal jechuudha? Voluntary suffering jechuun ofuma keetii dhattee madaa sana, rukuttaa sana, du'iinsa sana fudhachuu. Oo eenyutu geggeessa ree? Eliitiitu geggeessa. Ati hin duutaa fi ati hin hidhamtaa, ati hin garafamtaa, ati maal taataa kan biyya geggeessuu hin barbaachisa kaachi. Isaanii ofiisii keessa taa'uu qabu, hoteela keessa buluu qabu. Kan dhumu uummata isa kan biraadha. Mee ilaalaa calluma dhaatii mee sammuu keessanitti deebi'aa ilaalaa. Hamma har'a yeroo Abiyyiin waggaa tokkoo fi muuduudhaaf haasa'anii adda bilisummaa Oromoo ofiisii hundumtuu cufameera. Executive boodiin achi keessaa hidhamaniiru. Namni biiroo sana keessaa lafarra gototamee akka sareetti hidhamaa jira. Ijoolleen Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhaatti guuramaa jirti. Uummanni Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin gudeedamaa, ajjeefamaa. Guyyaa guyyaatti namni 10 namni 20 lafarraa duguugamaa jira. Egaa nagaadha kun. Nagaan isa kam? Soba dubbiiti. Wanti nagaa jedhamu hin jiru. Amma Gaandii mee seenaa Gaandii tokkoon isinitti himu. Maal jedhee Gaandiin? Neeruu fa'i wajjin hidhaman. Neeruu fa'i wajjin yeroo hidham yeroo Ingiliziin colonial poweriin sun hidhu yeroo isaan hidhanii warri ofiisersoonni isaaniin hin ajjeefnu jedhan. Isaan ajjeefnu ijoollee keenyatti hin tokkoofnu, ijoollee yuunivarsiitiitti hin tokkoofnu warri jedhanii amma gaa warra Oromiyaa poolisii warra nan nagaa jechuudha. Isaanis ofiiseroonni sunis isaanii wajjin hidhaman. Amma Ingiliziin takka ture dhiifama godheef mirati isa jedhan. Eenyuuf godhaa? Neeruu fa'i fi warra politikaa garaagaraatiif warra siviiliidhaaf godhe. Jennaan hiikamanii yaa'uuf ka'an. Ijoolleen yuunivarsiitii maal jetti? Ijoolleen dargaggoo yeroo hundumaa mataa qabdi. Maal jetti? Akkamittiin ofiiseroota warra nu wajjin jedhamee reebame kanaaf akkamittiin dhiifnee deemnaa jetti. Isaaniin ajjeefnu jedhanii hidhamaniiti akkamittiin dhiifnee deemnaa jetti ijoolleen. Jennaan no jedhe. Mee dhaggeeffadhaa kana. Ila warra peace struggle warra jettu kana. Isaan hidhamanii jedhe. Isaan immoo adaba isaanii fudhachuutu irra jiru jedhe. Maaliifii jedhan ijoollee yuunivarsiitii hin na'an. Maaliifii jedhe. Borii jedhe yoo nuyi taayitaa fudhanne nuunis nu diduu danda'u jedhe. Ila warra akkasiiti warri peaceful kan jedhani kana. Egaa mee Maandeellaa irra waan ga'e ilaala. Har'a Afrikaa, South Africa waa isheen keessa jirtu ilaala. Nagaadhaan jedhanii sobanii warri Westii gowwoomsanii taa'ii fuudhanii red carpetii lafatti banii namicha sammuusaa joonjessanii akkuma jirutti iddoo duriitti deebisanii qop. Har'a iyyuutti ka'e karaarra yaa'ee gurraachi South Africaadha. Nagaan ni jedhamu soba feekiidha. Nagaa kan jedhamu kan deeggaranii warra Westiiti. Warri Westii nagaa waan jedhaniifi nagaa kan hin jedhaniifi akka danda'ani free access resource keenyatti free access harka isaanii irra kaa'achuudhaaf albuudaa keenya wanta nuyi lafa keenya lafarraa qabnu akka barbaadanitti ofii isaaniitii saamuudhaaf jedhaniitu kana jedhu. Yoo jeeqamsi ka'e yoo lolli ka'e fundamental change dhufa. Ila dhaggeeffadhaa. Difference isaa ilaalaa. Garaagarummaa isaa ilaalaa. Yoo jeeqamsi ka'e yoo completely ari'anii biyya keenya keessa fundamental change dhufa. Fundamental change sun maa inni warra nationalistiitu qabata. Warra biyyaa boo'utu qabata. Warra biyya isaaniitiif madaa'utu, warra kulkulfatutu qabata. Kanaafi biyya isaanii hin saamsisan, biyya isaanii irratti lolu. Yeroo biyya isaanii irratti lolan egaa maaltu dhufa? Interestiin warra Westiidhaa akka barbaadanitti biyya sana jeequudhaaf, saamuudhaaf, albuudaa isaa reeppii gochuu hin danda'an. Kanaaf jedhaniitu isa nagaa jedhan sobanii propaageetii godhu. Biyya kana keessatti waa'ee nagaa odeessu, waa'ee Maartiin Luuter King odeessu. Ilaa gurraachi biyya kana akka inni itti jiraatu nutu beeka ilmaan Oromoo. Kanaaf sunis hojjetaa hin jiru. Kan nu baasu waboo bira dhaabannee hamma dandeenye ilmaan nafxanyaa funyaan ishee keessa dhiinne waardiyyaa ishee zabxiyyaa ishee biyya abbaa keenya ariine
bilisummaa walabummaa Oromiyaa eega gonfannee booddee abbaa barbaanne wajjin nagaadhaan jiraachuu dandeenya. Abbaa barbaanne Amaarallee haa ta'u Tigiree haa ta'u abbaa barbaanne wajjin konfedereesii uummanne wajjin hin jiraachuu dandeenya. Kana malee taasa eessa ga'aan jiru ilmaan Oromoo hin gowwoominaa please. Amma gidduu kana immoo propagandaan inni asiif achi fiigu kun mataa keessan hin naannisin. Hin dhaggeeffatina. Waboo duwwaa dhaggeeffadha. Waboo duwwaa gargaara. Hooma tokko isin hin baasu. Warra achi jira hooma tokko isin gochuu hin danda'an. Isaan harka kennaniiru. Harka kennanii Abiyyii fi afa qalaaxee ta'aniiru amma. Abiyyiif hojjetaa jiru. Abiyyi muudanigaa. Kunoo ammaa kaasee Abiyyi waggaa tokko blank cheekiin kennameeraaf. Ilaa cheekii kana hamma barbaadde irratti farrame. Hamma barbaadde uummata keenya ajjeesi. Hamma barbaadde fixedhanii farramanii kennaniiruuf. Inni borga nama ka'ee haxaa'utti ka'a. Gara booddeetti deebi'aan jiru namichi kun. Namichi kun aramaneedha. Kanaafi yaalmaan Oromoo jabaadhaa. Hin gowwoomina. Kana booddee takka waa'ee dhumtii araaraa jedhani waa'ee maaloo jedhani ilmaan Oromootiif hin taane. Warra kanaan duraarraa baruu danda'uu qabna. Warra dhumeef baruu namoota baay'eetu araaraan gowwoomfame. Namoota baay'eetu araaraan gowwoomfamee dhume. Kana booddee namni isin hin gowwoomsin amma kan isaanitti qophaa'aa jiranii yoo Tigiree rukutanii achi deebi'anii Oromoo rukutuudhaaf. Kana booddee nafxanyaanii waggaa 100 bitachuudhaaf qophaa'aa jirti. Garuu waan tokko hubadhaa uummanni Oromoo dammaqeera. Nafxanyaanii warri fiudaalii kuni sammuun ishee yeroo hundumaa gara booddeetti hafaadha. Bara booddeetti hafaadha. Gara booddeetti hafaadha. Sammuun ishee progressiivii miti. Gara fuulduraa hin yaaddu. Gara booddeetti yaaddi. Nostaaljiyaa sana isa jabana Minilik sana jabana Haayile Sillaasee warqee uffattee warqee saamtee nuyi gabbaraa fi turre isa yaaddi. Kanaaf takka riyaalitii wajjin waliin agartu jirru kun. Kanaaf advaanteejii qabna. Ila osoo riyaalitii wajjin wal arganii dafaniitu dhiifama gaafatanii dafanii walqixxummaadhaan isin wajjin jiraan obbolaa koo jedhanii maaloo riisorsii keessan wajjin sheerii goonan waan qabnu jedhanii nu kadhatanii nu wajjin jiraatu. Kanan gootu nafxanyaan. Yeta abbaatu mina abbaatu isa jedhan isa tuffii iigoo addanan jedhamne tuffii gadhee ilmaan Oromootiif qabdi. Kana booddee isaanii Walaayittaa Walaamoo jedhamuuf ta'a. Oromoon Gaallaa jedhamuuf ta'a. Amboon Agareewwat jedhama. Adaamaani Naazireet ta'uuf. Bishooftuuni Dabra Zayit ta'uudha. Already waamutti kaaniiru. Na agartu. Abiy Ahmed gaafa maskaram booddee muudanii gadhiisanii nama hammam akka inni fixuudhaaf taa'u ilaala. Lola left and right banamuudhaaf taa'u ilaala. Isaayyaas Afawarqii pressure biyya isaa keessa jiru kanatti ba'uudha barbaadaa jira. Oromoo saamuudha barbaadaa jira. Oromoo saamee biyya isaattiin ijjeerrachuudha barbaadaa jira. Kana hin ayyamna almaan Oromoo. Annan ayyamaa. Isin hin ayyamtu. Ati hin ayyamta. Kana hundi keenya gatteenyi of gaafachuu qabna. Kana dura dhaabachuudhaaf hin dandeenya. No. Kan nu dura dhaabachuu dandeenyu qawwee duwwaadhaan. Qawwee immoo har'a kan kaase dargaggoo keenyatu kaase. Dargaggoo keenya bira dhaabbannee waboo bira dhaabbannee jira kana ofirraa deebisuu danda'uu qabna. Waboos immoo gargaaruu qabna. Waboonis karaa irratti ba'ee gadi ba'ee dekleerii gochuu irree isaa agarsiisu nutu geggeessaa jira jechuu responsibility completely fudhachuu ummata Oromoo of jala hiriirsu bitaadha mirga kiristaana islaama waaqeffataadha utuu hin jedhin hamma danda'ame walitti qabee gara fuulduraatti geggeessu. Kana pointiin kun ni tokko. Pointii koo kan biraa isheen dhumaa gorsa tokkoon isinii kenna. Yaa almaan Oromoo waan tokko dhaggeeffadha. Nan dhaggeeffadha eliitii Oromoo tokkotu yeroo haasa'anii waboo kana akka isaan itti ilaalani akka taraa zabanyaa zabii isaanii warra shaanxaa isaanii baatu warra zabii isaanii ala mana isaanii jala bulu akkasittiin dhiyeessu. Maal jedhu beektu waboon kophaa sabii ijaaruu hin danda'u. Wabooni yoo dhufe Oromiyaa poolisiitti dabalame federaalitti dabalame tireeningii fudhateetu biyya eegaa.
yer elitii oromoo kana dhaggeeffadhaa baay'een isaanii warrumti politikaa keessa jirran kana jedhu baay'isee mana dinqabar waboo kana beektu ijoolleen kun ko jireenyatu jibbisiisee doktorota maastersii kan qaban graduates university students warra biyya sana mini Afrikaa bushuu danda'antu biyya laga keessa jira ijoollee ani personally beeku doktorota jira warra si caalu jira barachi keessa jireenya jibbanii akka kee garaadhaa fi biyya keessa ta'anii of gurguruu wallaalle garuu saba keenyaaf duuna jedhanii laga lixanii bar mentality akkasii of keessaa balleessaa maali Mugaabeen laga lixee lolee dhufee ofiisaatii geggeesse mini Jomo Kenyatta laga lixee dhufee bahee ofiisaatii geggeesse mini Mallas laga lixee bahee dhufee ofiisaatii geggeesse mini Isaayyaas Afawarqii laga lixee bahee dhufee ofiisaatii geggeesse miti biyya Arabaati gurilla arban gurira warri rolan ofiisaanii hanniyyaa afaan ofiisaaniitii geggeessu mini isaan abbaa koo lolanii dhiiga isaanii dhangalasanii fidanii isinitti kennu isin achi fuutaniitu isiniif hojjetu waan akkasii mentality akkasii kan of keessaa balleessaa wabootu nu geggeessa waboo jala hiriirraa waboodha solutioniin oromoodha waraana bilisummaa oromooti waraanni bilisummaa oromoo bitaa mirga oromoo hundumaa walitti qabee hamma danda'ame walitti qabate jira kana ofirraa isatu geggeessa malee warri elitiini naanna'anii warra mootummaatiif harka dha'anii tasachi keessa seenuu hin danda'an kun ta'ee jennaani jeequmsa kan biraatti seenuudhaaf deemaa jirra ummati oromoo jeequmsa kan biraatti seenu kanaafi kanan isin gorsuu barbaade har'aaf kanuman qabaa waaqayyo isin haa eebbisu hiriyoota keessanitti namoota beektanitti sheerii godhaati confusionii jiru kana suuta dhaatiitiin talaa hin jarjarina deeggaruufis balaaleffachuufis hin jarjarina maaliifi confusionii baay'eetu laa paayipii keessa jira ganaa isinii yaa'a dibbee baay'eetu rukutamu amma inni first phase kuni maa inni abiyyiin shuumaniiru abiyyiin muudaniiru waggaa tokkoof muudame waggaa tokko mini anaa fi waggaa 10 muudame abiyyi lammaffaa amma deebinee lammata waa'een filannoo jedhamu hin jiru qadaadameera kun dhumateera kana duraas kaasnee himaa turre filannoon hin jiru kana booddee kan jiru dhumaatiidhaaf qophaa'e hidhamuudhaaf baduudhaaf ari'amuudhaaf afaan oromoo aadaan oromoo hundumtu baduudhaaf qophaa'a ilmaanni nafxanyaa daftaraadhaaf keesiif sheekiinsi mooraa minilik fudhatteetti achi keessaa kan ba'u summii duwwaadha oromoodhaaf wanti nagaan ba'an jiru kanaaf jabaadhaa waaqayyo isinii wajjin ta'u hiriyoota keessan hundumaa fi hiraa isiniin jaalladhaa sanbata guddaa gaarii waaqayyo isin haa eebbisu